qeensa magarsuu yoo beekne kan itti fayyadamnu ka qarshiitii yoo ta'es yeroo birraa kana waan ta'eef nama yeroo kana gad dhaabbatetu booda gadi isa dhaaba wanni ni gad dhaabbate akkas nashiidaa duffii qabu guutumaan guututti irraa fagaadhaa jechuun dhaamsa kiyya garuma kanaanu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمني أهل السنة والجماعة أكم جرتو نقما فيما جباتو يروها ما كان فرقان الدادة أمتك سبايا تجرا كيساهو فرقا صوفيا في خوارجا كبيا كنياتي وصوهم بيكمنا نمتسينو تجرا أمني كينيا نانو مقالا كانت تسكن أرقمتن بكا جرو تججورا والله بايه أمني صوفيوما تنمي ماجرا مالين جنان وانا صوفيان جالتون صوفيوما بر akka jarri jedhanuttis taanaan rabbiin istiwaa isaa duwwaa mormoo osoo hin taane waan rabbiiniif rasuulli jibbu hunda baqqaasifachuudhaan ni ta'a. Uummanni keenya yeroo hammaa anaashida warra suufiyyaan baasan nashiidaa manzuumaa jechuudha warra duffii aqisnaa yaa rasuulallah sayyid almadadii waan adda addaa kan qabu allahumma wujuudun bal bilaa makaanii jechuu kan qabu waa hedduu isa dhaggeeffataa jirtani uummanni wallaalaan jechuudha. Hin barre hiikaa isaa kan hin beekne wanna duffii qabu nashiidaa duffii qabu guutumaan guututti irraa fagaadhaa jechuun dhaamsa kiyya garuma kanaanu. Ammas dabalataa yeroo kana manni adda addaa magaalaarraa banamee jira. Yeroon birraa waan ta'eef birriinis dhufee jira. Qeerroo keenya harkas nama guddaa harkas shamarran dhiiraa durbaan hunduma harka birriin ni jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaaf birrii kana bakka itti baasanuu qaba silaa birriin kun. Uummanni birrii baasuu malee bakka itti baasu ilaalaan jiru. Birrii kana kennuu kaffaluu malee bakka itti baasu ilaalaan jiru. Birriin keessan eessatti akka bahuu qabu dura buutanii daawwachuu qabdan osoo hin baasiin. Hamma manni adda addaa mana dhugaatii jira, mana qaammee jira, mana taa'umsaa ciisichaa bultumaa adda addaa waa hedduu jira. Mana sana keessatti mana dhugaatii adda addaa dhugdanii waan nama macheessu, waan immoo ammas qarshii namaa balleessu, waan akkasii kana kun hundinuu waan sunnaa rasuulaa keessatti jibbamaadha. Keessattiifaa warri suufiyyoota dhugaatii ni baqqaasisu, khamrii dhuganii farsoo haraqee guutuu isaanii dhuganii warri hamma waan akkasii baqqaasisee waan akkasii dhugaatii kana dhugaa jiru karaa jaraa qabate jechuudha. Tokko lammaffaa immoo karaa uummata kaanii qabate. Uummanni kiristaanaas silaa amantaa islaamummaa waan hin deeggarree fi waan akkanaa isiniif ni qopheessu. Namni waan kana qopheessu namni ammallee dhugus hundinuutti qaxxaamama. Kan itti aanu qeerroowwan biyya keenyaa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam mataa garii haadanii garii hambisuu irraa dhowwanii jiran. Abaaramaadhallee abaaraniis jiran. Mataa keessan yoo rifeensa mataa keessanii yoo murattan hundumaayyuu likkiitti muradhaa dhiisaa malee waliin caalchisinaa. Garii murtanii gariin dhiisinaa gubbaatti nambisinaa. Duraan wanni akkanaa nama rifeensa mataa kana namni irraa muru wallaalee yoo jedhe gubbaatti hafa. Hamma garuu isatu faashinii ta'e faashiniin kun bakka inni dhufe osoo hin qoratamne uummanni itti hojjechuutti jira. Kanarraa isi haa fagaannu qeerroon yeroo keenyaa kun alhamdulillah rabbiin tola isaa isinitti oolee qarshiis waa hedduu isiniif kennee jira. Kanaaf gatiidhaanis kan qallaaliin sunnaa nabiitiinis kan wal gaxxamu akkuma kanallee jismii nageenya ofiitiifis hundaafuu kan nagaa ta'e mataa ofii akka shari'aatti guutummaan guututti rifeensa isaa irraa murachuudha garii hambisuu dhiisanii. Kanatti aansuudhaan qeensa magarsuu kun maal waan fixiraanii islaamummaadhaa jireenya namaa guutummaan guututti uumaan namaa itti nama ajajuudha. Qeensa dheereffachuunis dhowwamaadha. Akkuma kana rifeensa ofii qixxee guutuu isaa wal qixxeessanii muru. Yoo hafellee irratti hafee dheeratu malee hagaa innis haga daangaa dheereffamu qaba. Hamma dheereffamu sana dheeratu malee garii murtanii gariin hambisina. Hin bareeduun fokkisa. Kun sunnaa rasuulaa miti sunnaa warra Yahudaa warra Garbiiti. Warra Awuroopaanota, warra Ameerikaanota, warra diinii islaamummaa hin deeggarree Israa'eliyoota duraan hafantuyyuu sunnaa kan nutti fidetti dammaquu qabna beekaa uummata islaamaa. Kana waan ta'eedhaaf wanni haaraan dhudhufaa jiru yeroo kanaan wal qabatee akka biyya keenyaatti waa hedduutu mul'ata. Dhugaatii irraas fagaatamuu qaba. Silaa dhugaatan jechuu osoo hin taane nama dhugullee yoo argitan dhowwuu qabdu. Deeggaruu hin qabdanu. Hammas wanni adda addaa kan sa'atii gubuu kan qarshii nama jalaa gubuu faayidaa tokko namaa hin kennine waan akkasii hundarraayyuu hafagaannu yeroon keenya yoo beekne kan itti fayyadamnu ka qarshiitii yoo ta'es yeroo birraa kana waan ta'eef nama yeroo kana gad dhaabbatetu booda gadi isa dhaaba wanni ni gad dhaabbate akkasii osoo hin dhumin qotan jedhanii kanaafuu
waan jiru tokko waan argatan lafa kaa'atanii isa dhufuuf qopheeffachuutu caala malee hamma balleessuun hamma waan intaanetti bazzaruun kuni waan aadaa shayxaanaati. Innal mubazziriina kaanuu ikhwaana shayaaxiin jedha Rabbiin ol ta'e Quraana keessatti. Kanaaf obboleewwan shayxaanaa ta'uun nurraa hin bareedu. Qeerroo keenya obboleewwan muslimaa hundumtinuu haa eeggannu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الوحدة جانالين تقوم مسلمات كان حجتو برنوتا في سينا في كورس أداء كبتة كان سنف جهاتودا نموني جانالين كان حراسة اتدام اسمين الوحدة